daawwattoota kabajamtoota TV Nuura Ludaa seenaa masjiida Al-Aqsaa torbaan dabree keessatti gaaga'ama waraana masqalaatiin musliimoota irra gahaa ture isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Boodarra namni jabaan tokko musliimoota jidduu argame. Innis Imaaduddin Zankii Ataabik jedhama. Seenaa masjiida Al-Aqsaa bara Imaaduddin boodaa isiniif dhiyeessinaa nu faana bu'a. Bara 1127tti Imaaduddin Zankiin hoogganaa Moosul godhamee muudame. Imaaduddin kaayyoo tokko qabatee lafaa ka'e. Waraana masqalaa dachii musliimotaa keessaa qulqulleessee baasuudha kaayyoon isaa. Zankiin abshaala namaati. Tooftaa lolaatii fi siyaasaa irratti nama bilchaataadha. Kaayyoo isaa galmaan ga'uuf qajeela lafaa ka'ee waraana isaa gara Al-Quds hin bobbaafne. Dhawataan suuta deemuu qaba. Saniif ammoo waraana isaa jajjabeessuun dirqama. Kana booda Zankiin naannoo isaa irraa jalqabee waraana muslimaa jabaa ijaaruun musliimoota tokko godhuu jalqabe. Waggaa tokko booda bara 1128tti magaalaa Halab yookaan Aleppoo harkatti galfate. Magaalaa Halab to'achuun isaaf injifannoo guddaadha. Sababni isaa magaalaan Halab akka wiirtuu daldalaatti tajaajilaa turte. Akkasumas waraana masqalaa kaaba magaalaa Halab jiruu fi waraana masqalaa Al-Quds jiru karaa Halab kanaan wal argu. Amma karaan kun addaan citee jira. Itti aansuudhaan Imaaduddin Zankiin gara magaalaa Dimashq imaluudhaan musliimoota tokkoomsuu yaade. Garuu akka inni barbaadeen taane. Hoogganaan magaalaa Dimashq waraana masqalaa walii galtee mallatteessee jira. Waliin daldalla, waliin jiraanna, waliin tuqnu ja'anii walii galan. Magaalaa Dimashq waraanaan cabsanii seenuun rakkisaadha. Kanaaf Imaaduddin magaalaa Dimashq karaa nagayaatiin to'achuuf yaaluus hin danda'amne. Kanaafuu imalli isaa kan itti aanu gara kutaa biyya Roohaa yookaan Edeessaa tahe. Roohaan kaaba magaalaa Halabitti kan argamtu yoo taatu, qubsuma waraanni masqalaa jalqaba ijaarrate keessaa isii takka. Imaaduddiinis gamas imaluudhaan waraana masqalaa mo'atee kutaa Roohaa to'ate. Kunis injifannoo guddaadha. Roohaa qabachuun isaanii deemsa gara magaalaa Al-Quds godhamuuf karaa saaqe. Injifannoon Imaaduddin Zankiitiin argame hawaasa muslimaa keessatti akka ajaa'ibaatti haasawamuu jalqabe. Imaaduddin akka goota muslimaatti faarfamuu eegale. Namni hundi tokkummaa fi injifannoon guddaan yaadamus karaa isaatiin dhufuu akka danda'u shakkiin malatti haasawuu jalqabe. Amma muslimoonni akka durii san waraana masqalaa jalaa yeroon dheeysan hafee jira. Yeroon ta muslimootaa taatee jirti. Muslimoonni waraana masqalaa ari'uu eegalan. Waraanni masqalaa immoo ofirraa ittisutti seenee jira. Injifannoon Roohaa irratti Imaaduddin Zankiitiin argame hamilee muslimootaa ol kakaase. Namuu fedhiin jihaadaaf qabu dabalaa dhufe. Waggoota muraasa booda bara 1146tti mudannoon gaddisiisaan biraa hawaasa muslimaa mudate. Hoogganaa jabaa muslimootaa kan ture Imaaduddin Zanki Ataabik gabrichuma isaatiin bakka ciisutti waraanamee ajjeefame. Isatti aansuudhaan ilmi isaa Nuuraddiin aangoo qabate. Mohamuu waraana masqalaa hordofee Awurooppaa keessatti cinqaan hammaatee jira. Phaaphaasiin duraa phaaphaasii haarawaan jijjiirramee jira. Roohaan yookaan Edeessaan harka isaaniitii bahuun hedduu isaan rifachiise. Kanaafuu deemsi muslimootaa gara Al-Quds waan ta'eef kana dura dhaabbachuuf waraana dabalataa erguun dirqama tahe. Inni kunis waraana masqalaa lammaffaa jedhamuudhaan beekama. Waraanni kun mootolee biyyoota lamaatiin hoogganama. Isaanis hoogganaa Faransaay Luwiis torbaffaa fi hoogganaa Jarman Koonraa sadaffaadha. Waraanni kunis bara 1147tti gara magaalaa Al-Quds imala jalqabee waggaa tokko booda magaalaa Al-Quds dhaqqabe. Bara 1148tti waraanni masqalaa kun kutaa biyya Roohaa dhiisee magaalaa Dimashq irratti waraana bane. Waraanni masqalaa dabalataan dhufe kun kiristaanotaaf humna dabalataa ta'us miidhaa malee faayidaa takka illee isaaniif hin buufne. Magaalaa Dimashq weeraruun isaanii dogongora ture. Sababni duraa magaalaan Dimashq waraana masqalaa walii galtee qabdi. Haa ta'u malee mootonni Awurooppaa irraa dhufan kana hunda dhiisanii magaalattii qabachuuf carraaquu eegalan. Musliimoonni Dimashq ammoo ni rifatan. Osoo nuti isaan waliin jirruu maaf waraana nurratti banan jedhanii of gaafatan. Akkuma amma dubbanne magaalaa Dimashq waraanaan qabachuun rakkisaadha. Dallayni magaalattii marsee argamu ijaarsa jabaadha. Haala kanaan waraanni masqalaa magaalattii seenuu dadhabee deebi'e.
kun muslimootaaf injifannoo guddaadha. Sababni isaa magaalaan Dimashq ta duraan waraana Imaaduddin Zankiitiif karaa banuu didde amma immoo ilma isaa Nuuraddiin Mahmuudiif karaa bante. Dhaamsa itti erganii koottu magaalaa teenyallee qabadhu jedhanii isa kadhatan. Haala kanaan magaalonni gurguddoon sadi Moosul, Halabii fi Dimashq hooggansa tokko jala seenan. Amma ummanni muslimaa tokkummaa argatee jira, garuu lafa takkaatu hafa. Isiinis dachii Misraati. Dachii Misraa qabachuu waraana muslimaatiifis ta'ee waraana masqalaatiif bu'aa guddaa qaba. Adeemsa gara Alquds godhamu keessatti muslimootaaf faayidaa guddaa qabdi. Warra masqalaatiif ammoo waraana muslimaa dura dhaabbachuuf Masriin qabachuun barbaachisaadha. Biyyi Misraa yeroo san garee Shi'aa Faaximiyyaatiin hoogganamaa turte. Hooggansi isiitis jabaa hin turre. Xumura irratti namoonni lama aangoo irratti wal dhabanii aangoo kana argachuufis gargaarsa alaa gaafachuu jalqaban. Inni tokko gara Nuuraddiin deemee na gargaari jedhe. Kaan immoo gara hoogganaa waraana masqalaa Almaarikitti imalee deeggarsa gaafate. Haala kanaan waraanni muslimaatii fi waraanni masqalaa gara Misraa imalan. Waraanni muslimaa nama Asaduddin Shirkuh jedhamuun hoogganama. Isa waliin ammoo nama jabaa tokkotu jira. Maqaan dhaloota isaa Yusuf jedhama. Garuu namni hedduun maqaa isaa kanaan isan beeku. Maqaan inni itti beekamu Salahaddiin Alayyuubiiti. Waraanni Asaduddiiniin hoogganamu lola waggaa 5 godhameen waraana masqalaa irratti injifannoo guddaa gonfate. Waraana masqalaa biyya Misraa keessa ari'ee baase. Asaduddiin yeroo muraasaaf eega biyya Misraa bulcheen booda itti aansuun Salahaddiin Alayyuubii aangoo qabate. Salahaddiin yeroo sanitti umriin isaa dardara. Salahaddiin Alayyuubii namoota addunyaa tanarratti akkaan beekaman keessaa isa tokko. Maqaan isaa musliimoota qofa biratti osoo hin taane namoota musliman ta'in birattis akkaan beekama. Bilisoomsaa Alquds moggaasa jedhamuunis ni beekama. Yeroo Salahaddiin biyya Misraa bulchuu jalqabetti waraanni masqalaa dachii musliimotaa irra waggoota 70 jiraatee jira. Yeroo waraanni masqalaa magaalaa Alquds qabatee dhiiga musliimotaa kumaatamaan dhangalaasisuun kiristaanoota Awurooppaatiif injifannoo guddaa ture. Musliimootaaf ammoo qoqqoodamiinsaa fi jibbansa isaan jidduu tureef adabbii ta'e. Musliimoonni gareen wal qoqqoodanii walirratti duuluu eegallaan Rabbiin waraana masqalaa isaanitti ajajee gabrummaa hadhooytuu keessatti isaan darbe. Waliigaltee dhabuun halaaka guddaadha. Sababa waliigaltee dhabuu kanaaf waraanni masqalaa humna argatee dachii muslimootaa qabatee dhiiga muslimootaa kumaatamaan dhangalaase. Lubbuu muslimootaa hedduu galaafate. Seenaan magaalaan Alquds keessa dabarte arraas barumsa guddaa nuuf ta'uu qaba. Nutis as keessatti ilaaluu qabna. Qoqqoodamiinsa booda waliigalteen musliimoota jidduutti argamnaan Rabbiin hoogganaa jabaa muslimootaaf godhe. Imaaduddin Zankii Ataabik musliimoota tokkoomsee waraana masqalaa irratti injifannoo gonfate. Haala kanaan Imaaduddin Zankiin magaalaa Diinaa harka turte Halabii fi kutaa Roohaa qabatee ilmi isaa Nuuraddiin Mahmuudis magaalaa Dimashqii fi biyya Misraa qabatuu danda'e. Kun hundi bu'aa tokkummaati. Tokkummaan argamnaan Rabbiin nasrii fideef. Amma tokkummaan muslimaa cimee jira. Musliimoonni biyyoota gurguddoo yeroo sanii to'atanii jiru. Wanti isaaniif hafe magaalaa Alqudsiiti. Biyya Misraa keessatti wanti tokkummaa muslimootaatti gufuu guddaa ta'e tokkos ni jira. Sunis Faaximiyyoota biyya Misraa keessa jiranidha. Gareen Faaximiyyoota aqiidaa Shi'aa kan hordofan yoo ta'u, tokkummaa hawaasa muslimaatti rakkoo guddaa ta'anii jiru. Kanaaf Salahaddiin Alayyuubii garee kanarratti tarkaanfii irraa boodaa fudhachuu eegale. Waggaa 2 keessattis Faaximiyyoonni seenaa qofa keessatti akka yaadataman godhee dhabama isaan godhe. Biyyi Misraatis qaama mootummaa Zankii kan Nuuraddiin Mahmuudiin hoogganamtu taate. Amma kaayyoon muslimootaa gara tokkotti garagalee jira. Kaayyoon muslimootaa guddaan Alqudsii waraana masqalaa harkaa baasuudha. Lafti bifa magariisaa qabu kun harka muslimootaa kan jiru yoo ta'u, magaalli immoo harka waraana masqalaa jira. Seenaa kana torbaan itti deebina inshaa Allah. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.